ulfina ati waaqayyoo laattutu ulfina waaqayyoo barakettudha. Ulfina waaqayyoo keessa qulqulluu ifata. Ifni keessa kana. Yesuun guddaa waliinka maqaa Kiristoos Yesuus inni isaa Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hanga 16 akkas jedha. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee guboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessaa kan jiran hundumaaf hin ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu. Ameen. Lakkoofsa 14, lakkoofsa 3 dubbisee waa'ee Maariyaasaa, waa'ee kootiif, waa'ee keessan innis maal kan jedhudha? Ati maaloodha? Ati ibsa biyya lafaati. Ati ifa biyya lafaati jedheetu haasa. Kanaan dura waa'ee kanaa lallabeen ture waldaa kanatti hiikisaa maal akka ta'e ifni kun maal gochuu akka danda'u ifa kanatti immoo akkamitti akka dhimma ba'an dubbannee ture. Har'a garuu waa'ee isaa miti kan ilaalla. Har'a maal ilaalla? Har'a waa'ee tokkoon keenya maalummaan keenya ibsaan kun ati ifa biyya lafaa kan kee kun akkamitti akka inni ta'e akkamitti immoo ofis keessaa ifa akka danda'u yoo ilaallame. Kanaaf mata dureen lallaba kooti ati ifa biyya lafaati kan. Bless you. Mee nama isin bukkee jiru ati ifa biyya lafaati kan. Hallelujah. Jaallatus jibbitus ati ifa biyya lafaati. Fuula Waaqayyoo duratti akka yaada Waaqayyootti ati ifa biyya lafaati. Akka maalitti? Akka yaada Waaqayyootti, akka akeeka Waaqayyootti ati ifa biyya lafaati. Ameen. Maali sinoo hin shakkatan jechuudha? Lallaba dhiibnee aamiin isaa qabdu. Addunyaa kamitti deebiinaa jechuudha. Kottaa akkas goona. Mee al tokko aamiin jedha dhugaati. Ameen. Hallelujah. Ameen. Aamiiniin isinitti darbate. Ameen. Waa'ee Waaqayyoo hin shakkina. Ameen. Ameen. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14-16 irratti waa'ee ati aniif ati aniif isin ifa biyya lafaa akka taane haasa'a. Har'a yeroo baay'ee waa'ee keessan kan shakkitan, waa'ee Waaqayyoo kan shakkitan, Waaqayyoo akkamittiin anaan hojjechuu dadhabe kan jettan, rakkoo qabdan furmaata argachuudhaaf nama kan barbaadan lallaba kana booddee nama barbaadan. Ameen. Lallaba kana booddee namni isin barbaachisu waan isin barbaachisu already isin keessa jira waan ta'eef. Ani jedhaan ifa biyya lafaati. Hallelujah. Ifni biyya lafaa kun ani ati ifa biyya lafaa ta'uun keenya inni guddaanii maaliinitu mirkanaa'oo jettanii soorsi isaa waan qaban wajjin ilaalla. Isaan dura mee waa'ee ifaan isinitti dubbadha. Al tokko mana real estate ilaaluu dhaqee utuu inni jiruutu dubartiin ishee mana sana argisiistu manni suni foreclosed ta'eera. Foreclosed manni gaafa ta'u maal ta'a? Paawarii irraa cita, elektirikiin irraa cita. Beesmentii ilaaluu gaafa dhaqnu dukkana ture. Ani immoo yeroo hundumaa seelfoonii koo chaarji nan godhadha. Yeroo hundumaa seelfoonii koo yeroo hin barbaanne chaarji godha. Maaliif gaafa barbaadu akka inni tajaajilutti. Ameen. Booddee ibsaa qabdaa bilbilli kee ibsaa qabaadhaan jettee na gaafatte. Sitoo real estate agentiidha. Ati maaliif baatirii hin qabdu deebisee isee gaafatte. Maal goote jechuun baatirii guddaa tokko godhee lama baatirii qabattee na argisiiste. Garuu hojjetu. Remember. Baatiriin kokunootatti waan guddaa tokko fudhee akkasiin argisiisa. Baatirii guddaa isa baattee adeemti. Hin bareeda haaraadha baatiriin kun. Garuu hin hojjetu. Maal ta'e hin cabeenya hin oonnaan dhagaa qabu. Dhagaa isaa du'aadha. Sababii waan hin godhee bilbila koo akkasuma galagalchee adiin laayis. Hallelujah. 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 Isin hin galle maal akka jechuudha.
for every single light. You are the light of the world. For every single light, there is a source to supply to the light. If you come into you, ibsaan sun akkan ifuufi jala yookiis dudduuba ibsaa sana waa tokkotu jira. Humna ibsaa sana ibsu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Elektrikiis nagartan kuni electric power itu dudduuba jira. Maayikiraafooniin dubbadhu kuni dhagaa baatiriitu jira. Baatirii ansira dubbadhe humni isaa baatiriitu dhagaa baatiriitu jira. Aduun irra keessaa ifu dudduuba isaa Waaqayyootu jira. Waaqayyo supply godha. Halkan gaafa ifu Waaqayyo supply godha. Kanaaf egaa ibsaan baatiriin sun yoo jiraate iyyuu wanti baatirii sana ibsu dhagaan baatirii jalaa humni suni hin jiru taanaan Amaariffaan just qafoodha. Yookiis immoo foollee moo'iiti wanta bu'aa hin buufne. Maal jechuun barbaade ati ibsaa biyya lafaa yookiis ati ifa biyya lafaa yoo taate ifa biyya lafaa ta'uu kee poteenshaalii si dudduuba sana wanti ibsaa kee ibsu jiraachuun irra jira. Ameen. 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 Kanaaf egaa har'a kan nuti ilaallu waa'ee isaa gaafa ta'u isin immoo achi keessatti akkasuma of ilaaltanii barbaada. Anis as dhaabadhee fuuldura Waaqayyoo dhaabbadhee isinitti lallabaa achi keessatti of ilaala. Ameen. Maaliif kana jedhee Kiristoos Yesuustu jedhe kana. Sagalee koobtu. This is original word from Jesus Christ. You are the light of the world. Situ ifa biyya lafaati. Utuu kana ga'ee duratti attamitti ati ifa biyya lafaa taate beektuudha. Mene beektu. Akkamitti ifa biyya lafaa taate? Haleluya. Ameen. Makasih atas. Jadi kami bisa Kristus Yesus tu, malu Kristus Yesus ilmu Waaqayyo tu ibsa biyya lafaa taate. Kristus Yesus ifa biyya lafaa akka ta'e wangeela keessatti iddoo baay'ee dubbata. Garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa irratti akka yoo ilaaltan akkas jedha. Biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati. Hamma kamitti? Biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati. Please, lallaba har'aa sirriitti dhaggeeffadhaa. Because it's going to change your life. Akkaataa guyyaadhaa guyyaatti isin jiraata jireenya keessa kan jijjiiruu jiraatan lafaarraati. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa irratti ani ifa biyya lafaati. Hamma kamitti? Hamma biyya lafaarra jirutti ani ifa biyya lafaati. Maaliif akka jedha beektu? Gochaa gaarii inni godheefitu namoonni naannaa sana jiran isaan gaafa morman jaallatanis jibbitanis ani Kiristoos Yesuus ifa biyya lafaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 guutummaa isaa manatti gaafa galtan dubbifachuu dandeessu. Yesuus akkuma kana jedheen lafatti tufee ancufa isaatiin biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha isaa namichatti dibee namichas dhaqii saaloon bishaan kuufametti dhiqadhu jedheeni saaloon jechuun isa ergame jechuudha. Kiristoos Yesuus inni Waaqa Abbaa biraa of kennee hamma du'a lubbuutti hamma foon isaa nuuf caccabutti hamma dhiigni isaa nuuf dhangala'utti hamma du'ee awwaalamutti gidiraan kun hundumtuu hamma isarra ga'utti inni of kenne kuni ani ibsa biyya lafaati. Isa itti dukkanaa'e itti kan ibsu. Isa itti jaametti kan ibsu. Isa agartuu dhabetti agartuu isaa kan banu. Isa itti dukkanaa'e itti ifa kan kennu. Isa itti bitaachaa'etti karaa kan argisiisu. Isa wanti hundumtuu harka wal'eetti kan wal qixxeessuu fi ani biyya lafaarratti ibsaa biyya lafaati. Kanaaf egaa Kiristoos Yesuus ibsaa biyya lafaa erga ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irratti kan yoo dubbistanis inni mataan isaa ifaadha. Yohaannis
Kristos Yesus inni ifa biyya lafaa ta'e kuni akka obboleettiin keenya sila jette Kristos Yesus sana fudhachuudhaanitu Kristos isa ifa ta'e sana ifa sana of keessatti godhachuudha. Ameen. Galanni Waaqayyoo fayyadu. Kristos Yesus inni fudhachuudhaanitu ifa keessa jiraata. Kristos Yesus sana fudhachuudhaanitu ifa of keessaa qabaata. Ifa of keessaa qabaachuudhaanitu ati ifa taata. Ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:40 lakkoofsa 46 akkasuma jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 46 amma sila Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 maal jedha? Ani amma biyya lafaa jirutti ifa biyya lafaati. Amma Wangeela Yohaannis lakkoofsa boqonnaa 12 lakkoofsa 46 waa'ee kootii waa'ee keessa naasa. Nan dubbisa dhaggeeffadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 46 eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa kana dhufeera. Eenyullee ani ifisin tarii ta'ee gaafa nama madaallu amanullee ifa ta'uu danda'a. Amanuun garuu yaada boreessitti ifa miti jenna. Nama ilaallee qoodna. Haala namaa ilaallee nama qoodna. Hojii namaa ilaallee nama qoodna. Jireenya namaa ilaallee nama qoodna. Balleessaa namaa ilaallee nama qoodna. Dogoggora namaa ilaallee nama qoodna. Kristos Yesus garuu nama tokko utuu hin qoodin, it is up to you my brother. It's up to you my sister. Eenyullee Kristos Yesutti yoo amane dukkana keessaa gara ifaatti bahe. Kristos isa ifa ta'e kana fudhachuudhaan immoo ijoollee ifaa taatu. Ameen. Amma gaa'ela kun ifaadha. Ati ifa biyya lafaati miti. Silan bu'aa tokko jedheera. Ifni kamiyyuu wanta paawarii ifaa sana kennuuf sappilaay kan godhu nuti duubaa jiraa jedha. Ifi keessuun maalirraati? How is that light being lighted? How is it enlightened? Akkamittiin ifa ibsu kun? Sakana kan nuti ilaalu. Ifni kiristiyaanaa Let me put it this way. Namoonni yeroo baay'ee kana kan argas dubbanneera. Waanuma sanbata waldaa dhaqteef, waanuma maqaa Waaqayyoo oofteef, waanuma gurguroo kee kaffalteef, Waaqayyo samaa irraa taa'ee si gad Ismaa'eel waan si turusti fakkaata. Ijoollee abbaaf haadha irraa dhalatte gaafa DNA isaanii teesti godhanii DNA abbaaf haadha qabdi miti. Ifni keessanii DNA Waaqayyootu si keessa jira. Hallelujah. DNA Kristos obboleessa koo si hin galu hin beektu malee hin hubanne malee DNA Waaqayyoo baatteetu gadadamta. Ifa caalu ifa guddaa of keessaa utuu qabduutu karaarraa badda. Ifa guddaa utuu qabduutu sitti joonja. Ati mataan kee ifa taatee utuu jirtu isa dukkanaa itti ibsuu utuu danda'u sitti dukkanaa. Har'a kun nafa maqaa Kristos Yesuus. Ati jaallattus jibbitus Waaqayyo ifa biyya lafaa akka taatuuf dabarsee ilma isaa Kristos Yesuusin siif kenna. Ati immoo Kristos Yesuusin ofitti fudhachuu keetiin ijoollee ifaa taate. Kanaafituu ati ifa biyya lafaati. Ifni kun soorsiinsa baatiriin ifa kana fidu ulfina Waaqayyooti. Ulfina Waaqayyoo jedhama. Ulfina Waaqayyootu ifa keeti. Ulfina Waaqayyootu ifa siif ta'a. Ulfina ati Waaqayyoof laattutu ulfina Waaqayyoo gara keetti fida. Ulfina Waaqayyoo si keessa bulutu ifa ta'a. Ifni kee isa kana. Karaa kan biraadhaan sagalee Waaqayyootu ifa keeti. Ameen. Mee sagalee Waaqayyootu fayyadara. Sagalee Waaqayyootu ifa keeti. Ganaa Kristos Yesuus inni ifa ta'e beeksiin duratti raajicha Isaayaas irratti Waaqayyo kakuu saba isaatiif kakate. Anaaf siif Waaqayyo raajii Isaayaas irratti yeroo kakatu agarra. Raajii Isaayaas boqonnaa 60 lakkoofsa 19:20 yoo dubbifattanii raajii Isaayaas boqonnaa 60 lakkoofsa 19:20 akkas jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ani Waaqayyo ibsaa bara siif nan ta'a. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ani Waaqayyo maal ta'a?
ibsaa bara baraa siif nan ta'a. Ani Waaqayyo Waaqni kee ibsaa bara baraan siif ta'a. Guyyaa ibsaa sin barbaachisu aduutu jira. Halkan gaafa ji'i baatu badaa ibsaan barbaaddu ji'i siifa waan ta'eef. Yoo jarri kun lamaan hin jiraanne garuu hin dukkana. Yeroo ji'i lixxu yeroo aduun dukkana lixxi keessa deemtanii beektu dukkana nama sodaachuu keessa. It's a must for you to have a light. It's a must for you, something you have to use to pass through that darkness. Dukkana sana keessa darbuudhaaf waa tokko si barbaachisa. It's a must for you to have a light. Biyya lafaa keessa jiraachuudhaaf you have to have a light. Ani Waaqayyo abbaan kee ibsaa torban tokkoof siif ta'a. Isa booddee you are on your own again. Ibsaa kee tokkoof siif ta'a and then you are on your own again. Maal jedhe? Ani Waaqayyo ibsaa bara baraa siifan ta'a. Ulfina kootu ifa kee ta'a malee si'achi guyyaa biiftuun halkan jiinni ifa siif hin ta'u. Kana booddee you don't have to rely on the light from the sun, or during the night you don't have to rely on the light from the moon, but from the source of the light of that sun and the moon. Isn't it? Ila kana booddee ifa aduutti yookiis halkan ifa ji'aatti hirkattu miti maaliif kana jettaa walitti sagalee Waaqayyoo sirriitti. Bara Israa'el Gibxii bahee gara kanaan adeemu Waaqayyo akkamitti geessaa ture. Guyyaa ifa aduutu jira waan ta'eef isa keessa adeemu turan. Halkan ji'atu baaf akka koompaasiitti immoo guyyaa utubaa duumessaatiin halkan immoo utubaa abiddaatiin geggeessaa ture. Kanaaf egaa har'a namni lafa homtuu ibsaan hin jirretti guyyaa aduutti gargaarama. Halkan ji'atti gargaarama. Ibsaa isa kan fiizikaalii jechuudha. Akkas jedha Waaqayyo. Ani Waaqayyo ulfina kootu ifa siif ta'a malee kana booddee aduudhaaf ji'atti dhipheenya hin taatu. Ameen. Mee namni kun galee faamina jedhu. Haleluuyaa. Ani Waaqayyo ibsaa bara baraan siif ta'a. Ulfina kootu ifa kee ta'a malee si'achi guyyaa biiftuun halkan jiinni ifa sii hin ta'u. Aduun kee deebitee hin lixxu. Aduun kee deebitee hin lixxu. Jiinni keessa ifa ishee hin hir'iftu. Ani Waaqayyo isa bara baraa siif nan ta'a. Ani Waaqayyo ibsaa bara baraa siif nan ta'a. Barri gadda kee hin raawwatama. Barri gadda kee hin raawwatama. Ibsaan Waaqayyo siif ta'u. Isaayyaas boqonnaa 6 irratti siif kakate. Har'a siif gallaa barri gaddi kee hin raawwatamu. Asitti raawwatama. Gadda kee asitti caafte baata. Tarii gaddaa kan dhufte jiraachuu dandeesse. Tarii dirqamaan kan dhufte jiraachuu dandeesse. Tarii giddiidhumaan harkifattee kan dhufte jiraachuu asii gaafa baatu harcaaftee adeemta. Gadda kee hin raawwatta. Dukkana kee hin raawwatta. Yaaddoo kee hin raawwatta. Maaliifi yaaddoo kee irratti gooftaa hin ta'e inni Waaqayyo si keessa jira. Ifi kun akkamitti uumamee laata? All the power that supplies to the light. Akkamitti uumamee? Let me show you two things. Wangeela dhuftanitti yoo ta'e Waaqayyo ergamoota isaa ergee waan tokko qaqqabatee connect godhanii laayinii diriirsanii ifni jalqabe. Miti akkasuma miti. Ta'e jechuudha afaan Waaqayyooti. Akkasii akkasiidhaan. Seera uumamaa gaafa wangeelli jalqabu seera uumamaa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 14-15 yoo dhuftanii keessumaa lakkoofsa 15 irratti akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti Waaqayyo ifni haa ta'u. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Isaan ibsoota bantii Waaqaatiif lafaa irratti ifa haa kennan jedhee innis akkasuma ta'e. Ameen. እግዚአብሔር
Inni birhaanin yustuu birhaan yuhu እንደዛም ሆነ waaqayyo ifni haa ta'u jedhe akkasuma ta'e ifni maaliin uumama sagalee waaqayyootiin uumama. The supply to the flashlight is a battery, right? Sila malan jedhe baatirii fi humna kan kennu dhagaa baatirii. Hallelujah. Ifa nuti agarru ifa aduu ifa ji'aa ifa urjii kanaaf supplying isaa immoo maaloo sagalee waaqayyooti. እግዚአብሔር ቃል sagalee waaqayyootu ifa waa'ee nama dubbachaa jirru kana ibsa jechuudha. Question mark. Hammam gaarii ta'eef kee ifaa jiraa laata if kee ifes keessa jiraa laata ifa qabdaa laata ifati qabdu sun immoo ifaa jiraa laata. That is the question. Sagalee waaqayyootu ibsaa keetii tureessu. Ameen. Soorsiin ifa keetii sagalee waaqayyooti. Namni tokko namni waa'een kana galee jira wangeela bara. Daawit maal jedhe beektu? Dubbiin kee ibsaa miilla kootiiti. Na jedhame dubbiin kee ibsaa miilla kootiiti. Faarsaa 119 irratti akkas jedha. Faarsaa Daawit 119 lakkoofsa 105 irratti dubbiin kee miilla kootiif ibsa. Daandii koo irrattis hin ifa. Daandiin isaa kun daandiin namaa mee waa'ee daandii namaa sitti hima. Daandiin namaa guyyaa ati dhalattee kaatee hamma guyyaa ati biyya lafaa kanarraa godaantutti jireenya ati keessa dabartudha. Daandiin asirratti dubbatamu definishanii daandii kanaa. Sagaleen kee yaa Waaqayyo, dubbiin kee yaa Waaqayyo ibsaa miilla kootiifi daandii koo irrattis hin ifa. Kana jechuun maal jechuudha? Sagaleen waaqayyoo ibsaa uume. Ifni haa ta'u jennaan sagaleen waaqayyoo mirkaneessee ifni abboomame ifa ta'e. Sila waa jedheen ture. Ibsaan kamiyyuu dugda duubaa wanta humna ibsaa kennuuf jiran siin sirriitti dhaggeeffadhaa. Elektirikiin kuni electric power dugda duubaan. Flashlight dhagaatu jira. Ibsaan sila asirraa ibsee. Let me try again one more time. Hin agartuu ibsaa kana? Wanti inni faalluu maaliif beektu? Silkii kanatu dhagaa chaarjii ta'e, dhagaa powerful ta'e, dhagaa chaarjii ta'e keessa jira. Utuu dhagaa kana keessaa silkii baasanii yoo dhuman onii godhe yoo ifaa hin ifu. Kunis ni gala. Soolaariidhaan wal ifan immoo soorsiin isaanii soolaar paaneliidha. Aduu urjii immoo soorsiin isaanii sagalee waaqayyooti. Ibsaa biyya lafaarra jiru hundumaa walitti funaantanii yoo ilaaltanii kana mataa isaa dabalatee soolaarii sana dabalatee paawarii elektirikii dabalatee hundumti isaa orijineeshiniin isaa maali? Sagalee waaqayyooti. Wanti ta'e hundumtuu isumaan ta'e isaan irratti kan ta'e tokko iyyuu hin jiru kan jedhu sagalee waaqayyoo amanamaadha. Galanni waaqayyoo fayyadamu. Galanni waaqayyoo fayyadamu. Kanaaf egaa aniif ati obboleessa koo sagalee waaqayyoo of keessaa qabaachuu qabna. Sagalee sanatu ifa nu keessaa ta'a. Ibsaan kee kun immoo si keessaa akka inni ifuu fi wanta lamatu si barbaachisa. Number 1 hin irraanfatanaa kana. Dhagaa qabaachuun kee gatii hin qabu. Dhagaan chaarjii hin taane taanaan ibsaan si keessa jirti. Ibsaan si keessa jirti suni ifuudhaa fi chaarjii ta'uu qaba. Ibsaa sana chaarjii kan godhu sagalee waaqayyooti. Ibsaa kana gugummaa jira. Amma gaa wangeela Maatewos isa dubbifnetti si deebisa. Mee wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14-15 duwwaa dubbisaa namni tokko.
Amen. Two things. That's it. Two things. One. Ibsaan kee fuudhaafi paawuriin ibsaa sana ibsu jiraachuu irraati. Inni maal hojjetu? Waliigallee irratti. Kiristaanni kamiyyuu ifa biyya lafaa kan yoo jedhe eeyyee gooftaa Kiristoos Yesuusii fayyisaa dhuunfaa kee gootee gaafa fudhattee ifa fudhatteetta. Ifi kee garuu ifaa jira. Amma waa'ee namaaf ibsuu miti. Please. Iskooppiin lallaba kootii dangaan lallaba kootii har'aa waa'ee mataa keenyaati. It's individually it's about you. May waa'ee kootiidha. Har'a waa'ee keenyaa sa'a torbaan har'a waa'ee waaqayyoo haasofne har'a waa'ee keeti. Ati ibsaan kee ifaa jira eenyuuf si mataa keetiif. That's my question. Ibsi ifaa jira ibsaan kee. Ibsaan kun si gargaaraa jira wanta lama gochuu qabda kan irraa fudhina. Umurii keessan fudhattummaa kan irraa fudhina. Inni tokko soorsii ibsaa keessanii guuttachuu qabdu. Yoo kurraasii dhufa ta'e zayitiin kurraasii keessa jiraachuu irraati. Yoo baatirii ta'e dhagaan baatirii keessa jiraachuu irraati. Yoo shaamaa ta'e shaamaan suni kirrii keessaa qabaachuu qabdi. Yoo elektirika ta'e paawarii elektirikii jiraachuu irraata. Yoo elektirikiin hin jirre jenereetariin jiraachuu irraata. Amma kursanii galee inni tokko akka ibsaan keessan ifuu fi yeroo hundumaa itti guutuu jechuudha waan ta'u barbaachisu. Innis maanni sagalee waaqayyooti. Inni lammataa immoo ibsaan keessan akka inni ifa hin laanne isa haguugu irraa fageessuudha. Ameen. Ameen. Lakkoofsa 15 irratti maal jedhaa? Eenyutu ibsaa isaa qabsiisee guuboo jala kaa'a? Tarii ibsaa hin qabdu ta'a. Har'a ibsaa kee afur si qabsiisa. Tarii ibsaan immoo qabda ta'a. Ibsaan kee haguugamee jira. Har'a ibsaan kee haguugii jala maqaa Kiristoos Yesuus hin ba'a. Two things. Irra deebi'a. Wanta paawarii ibsaa keessa appilaa qabu sagalee waaqayyoo nyaadhu. Inni lammataa ibsaa kee waan qabu ofirraa fageessa. Ibsaa keenya kana dhugu baay'eetu jira. Achi keessaa garuu waan salphaa sitti himne. Ibsaan kee guddinni isaa, ciminni isaa, gaarummaan isaa, humna qabaachuun isaa, fagootti ifuun isaa, gaarummaa keetiin Kiristoos Yesuus. Mee lakkoofsa 16 dubbisi. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa ulfina kennanii dhimmi keessan akkuma kanaatti namoota biratti haa ibsamu. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii nan dubbisa dhaggeeffadhaa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu. Eeyyuu jedhameeti. Gooftaa Yesuus jechaa jira. Kiristoos Yesuus ilaa ati ifa biyya lafaati. Ifni biyya lafaa kun immoo ana fudhatte, ana si keessa jira, ani si keessa ifaa jira. Connectioniin DNA'n fi Waaqayyo abbaa gidduu jiru gaarummaa kee argisiisuudhaan namoonni gaarummaa kee arganii Waaqayyo isa abbaatiin ulfina kennuu akka danda'aniif ulfni kee akkasitti waan ta'u haa ifu. Inni kun waa'ee maalii haasaa jira? It's not about give and take. Baay'ee of eeggachuu kan irra jiraatu kiristaanonni borna ga'in ta'an keessumaa kiristaanota kanaaf isinii haala gaarummaan keenya bakkeetti akka hin baaneef nu dhorku ofirraa fageessuu danda'uu qabna. Foonni keenya dhufeetu akkamitti akka gootaa abaluun akkasii godhee abaluun akkasii jedhee abaluu kana sirriitti yaadee abaluun akkasii godhee kun sirra ga'ee siin jedha. No. Ani ibsaa biyya lafaati. Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo isa ifa ta'etu na keessa jira. Ani dukkanatti ibsuudhaaf ani as jira malee dukkana wajjin hirmaatu ta'uudhaaf miti. Hojiin dukkanaa narraa fagaachuu qaba. Jibbi narraa fagaachuu qaba. Jaalalli narraa itti dabaluu qaba. Gaarummaa keessa arganii hin jiru sana. Akkasittitu ifa keessa jiraachuu dandeessu. Inni kun immoo kophaa keenya hafuura qulqulluu si gargaara malee.
Waaqayyo si wajjin yoo ta'e malee gargaarsi Waaqayyo si siif baay'ate malee. Ati ifa keessa jiraachuudhaaf walga'iin qulqullootaa maal akka ta'e tokko iyyuu yoo hubattanii waa'ee lama tokkorra caaluuti. Kiristoos Yesuus namoota gaafa erge lama lamaan qabee ergeedhanii akka jedhu macaafa lallabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 macaafa lallabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 dubbisa akkas jedha. Namni tokko nama kophaa adeemu tokko humna caalee yoo kuffise warri lama ta'anii adeeman isaanii mormuu hin danda'u. Fo'aan dachaa sadiin walitti fo'ame dafee hin citu. You are light of the world, my brother, and I am light of the world. Walitti taane ibsaan kootiif ibsaan kee itti dabaleetu ibsaa adeema. Ibsaan walitti dhufu kuni fagootti ifa. Ibsaan walitti dhufu kuni jabaateetu ifa. Kanaaf egaa ati walga'ii qulqullootaa keessatti argamuu kee ibsaan kee moo chaarjii akka ta'u godha. Waaqayyoon waa gargaaru. Ifa keessa moo jiraachuu danda'uu qabda. Okay, ati ibsaa biyya lafaati. Ifa keessa yoo jiraatte immoo ifni kee iddoo kana maali? Soolaarii fudhadhaa ilaalame, soolaar paanel. Soolaar paaneliin humna elektirikaa jenereet godha. Yoonna maal ta'e? Hammuma humna naturally humna ifa aduu argateenitu paaworii sana argata. Kanaaf egaa isa guyyaa walitti qabate halkan ibsa. Suma saba dubbadde yeroo hin barbaanne jaafneen godhaan jedhe yeroo barbaadu maal ta'uuf akkanaa ifuuf namni sagalee Waaqayyoo of keessaa hin qabne salphaadhaan dubbata. Namni sagalee Waaqayyoo of keessaa hin qabne diinaan mormuu hin danda'u. Namni sagalee Waaqayyoo of keessaa hin qabne qoramsaan mormuu hin danda'u. Qoramsa mo'ata. Waa mo'achuu hin danda'u sagalee Waaqayyoo. Kiristoos Yesuus guyyaa 40 gaafa qorame kan inni ittiin seexana mo'e maaliin? Tabloo. Haalleluuyaa. Tabloo taasifuudhaan. Sagalee Waaqayyoo qabaaf ture jechuudha. Sagalee Waaqayyoo ture mataan isaa waan ta'eef, sagalee sana kan burkisiisu isa waan ta'eef, sagalee qaba. Nummuu har'a sagalee Waaqayyoo of keessaa yoo qabaanne malee qoromsaan mormuu hin dandeenyu. Kanaaf namoonni baay'een kiristaanota ta'anii jiraniitu addikshiniidhaan mo'amu. Suusii adda addaatiin mo'amu. Baay'ee waa'ee sana barumsa dhufutti. Kanaaf ifa keessa jiraachuu danda'uu qabda. Mee ifa keessa jiraachuu namaa jedha. Nama sana keessa. Akkamitti ifa keessa jiraatu beekta? Formulaa ittiin ifa keessa jiraatu waa tokko duwwaa. Jaalala qabaachuudha. Jaalala qabaachuudhaanitu ifa keessa jiraatu. Jaalala hin qabdu taanaan ifa keessa jiraachuu dandeessu. Kiristoos jedhe. Inni kun immoo maa inni jaalala kana immoo addaan baasee itti hima. Nama tokko al tokko yeroo Obaamaan kampeen godhu intalli tokko I love you too jedhanii mochee maal jirra. Akkasii miti. Maaliif jaallate beektu? Sababa ishee isa jaallatte miti? Sababa ishee si jaallatte anis si jaalladha. Kun immoo kan biyya lafaati. Namni waan isin jaallateef nama jaallachuu ittiin dinna sirraachaa jira. Isas jibbe jaallachuudha. Diina kee jaallachuudha. Diina gaafa jennu seexana malee. Seexana jaallachuu miti. Waaqayyo hubannaa sana godhe. Ameen. Wangeela Yohaannis, ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9:11 dubbisa akkas jedha. Namni ani ifa keessa jira jechaa obboleessa isaa immoo jibbu irra deebi'a. Namni ani ifa keessa jira jechaa obboleessa isaa immoo jibbu ammayyuu dukkana keessa jira. Hamma barbaadde yoo faarfattu, hamma barbaadde yoo lallabdu, hamma barbaadde yoo
keessan jira jechaa obboleessa isaa jibbu obboleettii isaa jibbu ammayyuu hin fayyine dukkana keessa jira. Namni obboleessa isaa jaallatu garuu ifa keessa hin jiraatu. Isa keessaas wanti nama gufachiisu hin jiru. Dubbiin isaa sila maal jedhe ibsaa kee isa ibsu sagalee Waaqayyoo nyaadhu. Mee nama meeqatu guyyaatti al tokko wangeela dubbisa? Every day immoo wangeela dubbisan? Nama tokko. Every other day immoo wangeela dubbisan? Nama lama. Torbanitti si'a sadii immoo wangeela dubbisan? Eeshi torbanitti al tokko immoo wangeela dubbisan? Nam badee. Jaartii dhukkubsattee mana kiimii dhattee innaani akkamisin godhan mammaa eegaa ta'e kiimii ganama gaafa qabu humna na buusaa tabba bahuu hin danda'u gajjiree ol hin deebi'u mogolee hin qabu humna hin qabu kan keessanii dhukkuba miti qorcha isin barbaachisu nyaata jedhee lallabas isin barbaachisu kadhannaas isin barbaachisu. Terbaik tertentu wangeela hin dubbistan taanaan akkamitti if keessaa ifuu danda'a. Adaraa tiyaadha. Yoo Waaqayyo hubannaa namaaf kenna malee rakkisaadha. Adaraa tiyaadha. Sagalee Waaqayyoo ofitti gaafa nyaattu inni ifa ta'a. Ifa si keessa jiru akka hin haguugamne wanta ifa sana haguugu ofirraa fageessuudha. Komee ofirraa fageessuudha. Jibba ofirraa fageessuudha. Gonkummee ofirraa fageessuudha. Haadha walatti qabachuu ofirraa fageessuudha. Histoorikaali duubatti deebi'anii kissii yaaduu ofirraa fageessuudha. Inni kiristaanotatti diina ta'e inni guddaan yoo jiraate isa. Dudduubatti deebinee seenaa ilaalla. Mana Waaqayyoo seenaa hin jiru. Karaa gaarummaatiif yoo ta'e malee. Kiristaan yeroo hundumaa fuulduratti adeemuu qaba. Waa'ee borii yaaduu qaba. Waa'ee har'a yaaduu qaba. Sagalee isaa miti. Waaqayyo nu gargaara. Inni ulfaata. Jaalala qabaadhu. Ifa keessa jiraatta. Jaalala qabaadhu. Ifa keetu marga. Jaalala qabaadhu. Ifa keetu guddata. Jaalala qabaadhu. Ifni kee dukkanatti ifa. Jaalala qabaadhu. Ifni kee saba waa'ee Waaqayyoo hin beeknetti darbee ifa. Jaalala qabaadhu. Abbaan kee Waaqarraa ulfina argata. Namni jireenya isaa keessatti ifa isa keessa yoo jiraate waan inni ta'u isa argisiisa. Yaadattu Kiristoos Yesuus fannoo irratti gaafa ifa. Aduun ifa ishee dhowwatte. Yaadattu mee nama yaadatan Kiristoos Yesuus gaafa ifame guyyaa sa'aatii 3 keessa yeroo itti silaa ibsaan akka ammaa kanatti ifuudha. Aduun ifa ishee dhowwatte. Do you know what I mean? Mene beekta waa isa. Maal akka dhahii kasa har'a isin agarsiisa waa tokko. Mee waan tokko isin agarsiisa. Yeroo namni ifni Waaqayyoo ifa biyya lafaa ta'e namni ifa biyya lafaa ta'e kun hubannaa keessan keessatti isiniif gallaanii sagalee Waaqayyoo guyyaadhaa guyyaatti daddabalamaa adeemu. Sagalee Waaqayyoo yeroodhaa yerootti gara keetti dhufaa adeemu dabalamaa adeemutu ifa ta'es keessaa ba'a. Waa'ee Kiristinnaa ifa irratti hundaa bakka waa'ee ifaa yoo isin galee lallaba isin barbaachisu fitaniitu. Qodaan furdaa lama transparentii garuu keessoo turbe. Kuwaasii teenisii beektu? Kuwaasii teenisii beektu? Kuwaasii teenisii asitti yoo guunne hamma inni guuteetti isin argisiise isa booddee kuwaasii teenisii kan biraa irraan kaa'u jettan maal ta'a? Eeguute booddee hin kufamte. Kuwaasii teenisii kana as keessaa baasuudhaa fi all I need to do is bishaan itti naqu. Bishaan isin bedee moona sigarti naqe maal ta'a deema? Kubbaan suni bishaan irra ta'a. Bishaan irra ta'a guutaa deema. Bishaan iddoo qabachaa gaafa adeemu kuwaasii sun maal ta'a deema? Waa bu'aa deema.
The more bishaan itti guutaa deemanii wanti as keessa maal ta'a? As keessatti maal duwwaa ta'a? Hallelujah. Bishaan duwwaa ta'a. Namni afur qulqulluudhaan guutamuudhaaf, namni mul'ata arguudhaaf, namni ergaa dabarsuudhaaf, namni raajii waaqayyoo ta'uudhaaf, namni biyya lafaa kanaaf furmaata ta'uudhaaf sagalee waaqayyootiin guutamuu qaba. Sagaleen waaqayyoo keessa kee guutaa gaafa adeemu, sagaleen waaqayyoo keessa keetii iddoo qabachaa gaafa adeemu wanta lamatu ta'a. Ifni waaqayyoo si keessaa guddachaa adeema. Wanti ifa isaa darbu wanti si keessaa wanti hin taane immoo xaragamaa adeema. Ba'aa adeema. Iddoo gadhiisaa adeema. Kan iddoo fudhatu sagalee waaqayyoo tuman. Sagaleen waaqayyoo iddoo si keessa kee keessaa gaafa fudhatu otoo hin jaallatin hin burqa. Otoo hin jaallatin hin fanaddeetu ba'a. Sagaleen waaqayyoo ibsaa ta'etu si keessaa ba'a. Yeroo sana afaan kee afaan waaqayyoo, haasaan kee haasaa waaqayyoo, yaadni kee yaada waaqayyoo. Miracle exercise gochuudhaaf iyyuu waan biraas hin barbaachisu. Already sagaleen waaqayyoo sun miracle na waan ta'eef. Ifni haa ta'u jennaan ifi ta'e. Ifni haa ta'u sagalee waaqayyoo sanatu si keessa jira. Si keessa jiraachuu duwwaa miti. Si keessa guute. Si keessa guutuu duwwaa miti. Guutuu kan ka'e si keessa burqa. Kan natti amanu yoo jiraate bishaan jireenyaa garaasaa keessaa burqa jedhee iyyee sagalee waaqayyoo. Kiristoos jedhee. Ifni waaqayyoo sagalee keessa gaafa guutu namaan naa kadhadhu si barbaachisu. Maddi kadhannaa sanaa sagaleen waaqayyoo si keessa jira waan ta'eef. Ajaja duwwaa baasuudha. By the way, hamman biyya lafaarra jirutti ani ifa biyya lafaati. Fannoo irratti sin deebisa ga'a. Kiristoos Yesuus fannoo irratti gaafa du'e aduun ifa ishee gaafa dhowwattu. It is communicating with us. Lallaba kana irratti akka lallabee hin beeku. Kalleessituu kadhachaa jiru kan natti dhufeedha. Kiristoos Yesuus fannoo irratti gaafa of baafate aduun ifa ishee dhowwatte. Kiristoos sagalee waaqayyoo ture. Sagaleen waaqayyoo bira ture. Dhaggeeffadhaa asirratti. Haleluuyaa. Waaqayyoo sagalee isaa erge. Waaqayyoo Kiristoos Yesuus sagalee isa tasan erge. Sagaleen sun ifa ture. Ifni sun biyya lafaarra gaafa dhufe dukkanatti ifaa ture. Ifni sun namoonni fudhachuu didan. Waaqayyoo. Haleluuyaa. Ilaa ifni haa ta'u jedhee ifan ta'e. Ifni haa ta'u jechuu kootiin ifa argatte. Waan gochaa jirtu beektaa yaa saba nanaa. Ifa kana ofirraa hambisaa jirta jedheetu egzaampilii godheetu ibsaan hambise itti argisiise. Garaa natti fudhachuu dadhabeetu ifna waaqayyoo isa ol deebi'e kana hunda du'aa ka'u Kiristoos Yesuusiin Kiristoosiin fudhachuudhaatiin maqaa Kiristoos Yesuusiin ifni si keessa jiraata. Ifni si keessa jiru suni ifuu danda'uudha qaba. Yeroo ifni sun si keessa guutaa deemu si keessaa burqa. Yeroo inni si keessaa burqu nama kadhachuus hin barbaachisu. Nama dirqachuus hin barbaachisu. Akka jedhe sagaleen waaqayyoo. Amma aduu dirqattaa halkanii ji'a dirqattaa raajii Isaayaas boqonnaa jaallatanii si deebisaa jira. Garuu ani waaqayyo waaqni kee ifa bara baraan siif ta'a. Kana booddee aduuf ji'atti hin hirkattu. Sagalee kootti hirkatta. Ulfina kootuma siif ta'a. Kanumaan xumurees wangeela waaqayyo baay'ee macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 5 dhattanii yoo ilaaltanii isuma Isaayyaas raajii dubbata jirratti. Exactly kana cufe. Yeroo sana dukkana wajjin hariiroo qabdu. By the way, this is principle of light. Dukkana ifa moo agartanii beektu? Dukkana ifa moo? Immoo maaliifi? Dukkana waan ta'eef amalli ifaa dukkana ibsudha. Dukkanni ifa moo hin danda'u? Ifatu dukkana moo malee? Dukkanni si moo hin danda'u? Situ dukkana moo malee?
Hojiin dukkanaa si ta'uu hin danda'u. Situ mu'a malee. Siniin galle. Yeroo innis keessaa burquu jalqabu, you are the prophet. You are the solution provider. You yourself, you are the solution. Ergamoota Kiristoos Yesuus darban yoo ilaalle, Phaawulos baay'ee nan hawariyaa Phaawulos, ergamaa Phaawulos lallabni isaa, hojiin isaa akkaataan itti cabsee hojjetu ifa kana argisiisa. By the way, let me show you this. Baar Yesuusin jaalatu? Mana Baar Yesuus jaalatan? Nama tokko Dubaay jaalata Baar Yesuus. Baar Yesuus wangeela warra jedhama, wangeela warra jedhama. Baar Yesuus namicha xonqaayii qoricha namatti godhu tokko. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 irraa argattu. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 irraa argattu. Lakkoofsa 16 itti fakkaata garuu lakkoofsa 16 garuu boqonnaa isaa 100% sure. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 irraa Baar Yesuus namni jedhu tokko ture. Namni kuni qoricha namatti godhadhaa raajii jedhee of waama. Phaawulos dhaqee namicha kana maal godhe sagalee Waaqayyoo. Ija isaa keessa ilaaleetu ifa isaa itti jaamse sagalee Waaqayyoo. Yeroodhaaf iji kee hajaamu jedhu yeroo san arguu dadhabee akkas qaqqabachuutti kee jedha sagaleen Waaqayyoo. Haleluuyaa. Maal jechuun barbaade sagaleen Waaqayyoo si keessa ifa ta'ee gaafa burqu nama mari'atu si barbaachisu. Warra dukkana keessa jiraniin hin mari'attu. Namni si mirkaneessu hin barbaachisu. You speak it out. It shall happen. You cast out. It shall happen. You just say it shall happen. Hin dubbatta. Hin ta'a. Jireenya mataa kee irratti raacha. Hin ta'a. Gaarummaa ofirratti raacha. Hin ta'a. Abdii raacha. Hin ta'a. Gammachuu raacha. Hin ta'a. Fayyina raacha. Hin ta'a. Dukkannis immoo sirri dukkana moo malee ifa kee sana akka nu sagalee Waaqayyoo gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 ifni wangeelaa kun jedha የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳበራላቸው የዚህ ዓለም ልጅ ምን አደረገ? አሸወረባቸው። ifni wangeelaa kun akka isaaniif hedemneef abbaan biyya lafaa itti jaamse. Sagaleen Waaqayyoos keessa gaafa tuutu ifa keetti kan sitti jaamsu jiru situ itti jaamsa malee. Ameen. Haleluuyaa. Ulfinni Waaqayyoo fayyadu. Galanni Waaqayyoo fayyadu. Ifni si keessaa dukkana irratti ibsa. Nama mari'achuus hin barbaachisu. Nama kadhachuus hin barbaachisu. Seexana ammaa akka kosiitti dhiittee baafta galanni Waaqayyoo fayyadu. You just cast it out. Sagalee Waaqayyoo jedha. Rukuttee baafta. Ittee baafta. Ajajjee baafta. Hin abboomamu. Salphiftee ulfina irraa fuuteetu ariitaa. Kana gaafa ta'u Kiristinnaan kee Waaqayyo abbaadhaaf ulfina kennisiisa. Kana gaafa ta'u fayyinni kan keeti, eebbi kan keeti, jireenyi kan keeti, dhugaan kan keeti. Galanni Waaqayyoo fayyadu. Ol kan Waaqayyoo